Ashama harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa oduu ammaaf jenne isinitti himnaa. Oduu kan isinitti himu ana Daanii Tasfaayeeti. Itoophiyaatti doolaarri miliyoona 20 ol kan akkaawuntii diyaasporaatiin ol kaa'ame dhorkame. Sirna baankii lammiilee Itoophiyaa biyyootaa fi dhalattoota Itoophiyaa ala jiraataniif akka tajaajiluuf qophaa'etti haala hin taaneen fayyadamuun doolaara miliyoona 22,226,583 kuufame dhorkamuu tajaajilli nageenya faayinaansii beeksise. Tajaajilichi ibsa wiixata muddee 26 bara 2022 baaseen haaluma hordoffii taasisaa tureetiin namoonni 85 gochaa kana keessatti hirmaataniiru jedhaman dhimmi isaanii gara qorannoo yakkaatti dabarfamuu ibse. Ibsichi baankiiwwan diyaasporaa biyya keessaa akkaawuntiiwwan lammiilee fi dhalattoota Itoophiyaaf saaquun maallaqni biyya biraa itti kuufamu haala hin taaneen fayyadamuun namoonni dhuunfaa seeraa fi adeemsa cabsuun karaa seeraan alaa irratti hirmaachuu isaanii hordoffii tajaajilichi taasiseen mirkaneessuu danda'eera jedha. Tajaajilichi sharafa alaa seera qabeessa fakkeessuun sanadawwan sobaa qopheessuunii fi malawwan waliin dhaatutti fayyadamuun hojiirra akka oolfame eereera. Fakkeenyaafis osoo gara biyya alaa hin imalin akka waan imalanii deebi'anii fakkeessuun sanadoota qopheessanii dhiyeessuun sharafa alaa qusachuun mala tokko ta'uu ifoomseera. Gama biraatiinis maallaqa biyya alaa muraasa fudhatanii gara biyyaa erga galaniin booda akka waan sharafa alaa baay'ee fudhatanii seenanii fakkeessuun kan biraan ammoo sanada nama biraa kan ofii fakkeessuu fi akkaawuntii diyaasporaatti fayyadamuun maallaqa karaa seeraan alaatiin ergame seera qabeessa fakkeessuuf yaaluu akkasumas karaa seerri hayyamuun ala baankiiwwan garaagaraa keessatti akkaawuntii diyaasporaa banachuu fi fayyadamuun walumaa galatti sanada dikilaaraasyoonii sobaatti fayyadamuun gochaa yakkaa raawwachuu isaanii hubachuu danda'eera jedheera tajaajilichi ibsa baaseen. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hanga kamisaatti Maqalee seenuuf jedhame. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hanga kamisa muddee 29/2022tti magaalaa guddoo naannoo Tigraay kan taate Maqalee seenuun itti gaafatamummaa irraa eegamu akka ba'u eegalu ibsame. Gorsaa nageenya biyyoolessaa muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed kan ta'an Ambaasaadder Reedwaan Huseen akka jedhanitti raayyaan ittisa biyyaa torban kana keessa Maqalee ni seena jedhamee eegama. Haaluma waliigaltee nagaa yeroo lammataatiif Keeniyaa Naayiroobii keessatti taa'ameen loltoonni TPLF meeshaa waraanaa guguddaa hiikkachuu akka eegalan Ambaasaadder Reedwaan ifoomsaniiru. Kun kanumaan osoo jiru muddee 26 bara 2022 yeroo jalqabaatiif jilli aangoota mootummaa federaalaa afayaayii mana maree bakka buutota uummataa kan ta'an obbo Taaggasee Caafootiin durfamu erga Maqalee ga'ee deebi'een booda Ambaasaadder Reedwaan Huseen karaa toora miidiyaa hawaasaa isaaniitiin dhimmoota ittaanuun raawwataman addeessan. Jilli aangoota mootummaa federaalaa dureewwan dhaabbilee tajaajilawwan bu'uuraa dhiyeessan of keessatti hammates magaalaa Maqaleetti aangawoota TPLF waliin haala hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa irratti mari'achuun isaanii gabaafameera. Ambaasaadder Reedwaan akka jedhanitti jilichi erga Maqaleedhaa deebi'een booda ministeera muummee Abiyyiitiif ibsa kennuu eeruun muummeen ministeeraa Abiyyis tajaajilawwan bu'uuraa naannicha keessatti deebisanii eegalchiisuun cimee akka itti fufuuf ajaja kennaniiru jedhan. Haaluma kanaanis daandiin qilleensa Itoophiyaa muddee 28 bara 2022 irraa kaasee tajaajila geejjiba qilleensaa garasitti kennuu akka eegalu beeksiseera. Itiyoo Telekoomis gama isaatiin hojiiwwan isaa naannicha keessatti hojjetaa jiru ilaalchisuun ibsa akka kennu in eegama. Marii Maqaleetti gaafa muddee 26 bara 2022 miseensota jila aangoota mootummaa federaalaa fi bakka bu'oota TPLF jidduutti taasifame irratti dursaa TPLF kan ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliigalteen taasifame guutummaan hojiirra akka oolfamuuf humnootiin Eertiraa fi naannoo Amaaraa naannicha keessaa akka ba'aniif gaafataniiru. Kana malees imalli aangoota mootummaa federaalaatiin gara Maqaleetti taasifame kunis waraana Tigraayitti geggeeffame xumuratti gochuuf waliigaltee irra ga'ameef tarkaanfii murteessaa akka ta'e qondaalli olaanaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa karaa miidiyaa hawaasaatiin barreessanii turan.
Gama Tigraayitiin waliigaltee nagaa taasifame hojiirra oolchuuf kutannoon jiraachuu ibsuun gama lamaaniinuu wal amantaan uumamuu ibsaniiru obbo Geetaachoo Raddaa. Jili aangoota mootummaa federaalaa gara Tigraay yoo imalanitti tokkoon isaanii illee eegumsaan cimaan akka isaaniif taasifamu hin barbaanne jechuun waraanni kaaba Itoophiyaa waggoota lamaaf gaaga'ama olaanaa qaqqabsiisee ture dhaabuuf jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti qaamolee lamaan jidduutti waliigalteen nagaa yeroo jalqabaatiif mallattaa'uun ni yaadatama. Isaan booda qaamoleen lamaanuu dhimmoota tarree waliigaltee irra gahame hojiirra oolchuuf kan isaan dandeessisu irratti mari'achuuf isaan booda qaamoleen lamaanuu dhimmoota tarree waliigaltee irra gahame hojiirra oolchuuf kan isaan dandeessisu irratti mari'achuuf ajajoonni waraanaa Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti wal argan Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti wal arguun mari'atanii ture. Marii ajajoonni waraanaa Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti wal arguun taasisan kana booda yeroo lammaffaaf torban darbe keessa bakka bu'oonni mootummaa federaalaa fi TPLF erga Keeniyaa Naayiroobiitti wal arganii deebi'aniin booda jilli aangoota olaanoo mootummaa federaalaa kaleessa Maqalee daawwachuun yeroo jalqabaatiif garasitti imaluun marii taasisuun deebi'an. Haa ta'u malee wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti Oromiyaa keessatti adeemaa jiru akka kan Tigraay hunda karaa nagaa furmaata akka argatuuf miseensota mana maree bakka buutotaa kan naannoo Oromiyaa irraa bakka bu'an dabalatee jaarmiyaaleen siyaasaa fi hayyoonni garaagaraas irra deddeebiin gaafachaa jiru. Oduu ispoortiitiin Liverpool guyyaa Boxing Day'tti injifataa Neezerlaandis Koodii Gaakpoo mallatteessifate. Liverpool taphataa sarara fuulduraa lammii Neezerlaandis kan kilaba biyyattii PSV Eindhoven'iif taphatu Koodii Gaakpoo mallatteeffate. Dargaggoon ganna 23 Gaakpoon waancaa addunyaa irratti ga'umsa ajaa'ibaa agarsiiseen ija kilaboota Awurooppaa hedduu keessa galeera. Kaataaritti biyyi isaa Neezerlaandis nusa xumuraa akka geessuuf ga'ee guddaa kan ba'e yoo ta'u, tapha ramaddii sadanuu irratti galchii tokko lakkoofsiseera. Injifataan kun maallaqa yuuroo miliyoona 40 hanga 50 ta'a jedhamuun gara Anfielditti imalaa jira. Kilabni isaa duraanii PSV'n ibsa baaseen Gaakpoon jijjiirraa isaa xumuruuf gara Ingilaand akka imalu beeksise. Gatiin ittiin Gaakpoon gurgurames kilabichaaf riikardii ta'uu ibse. Jalqabbiin Pirimeer Liigii isaa baranaa badaa kan jalaatee Liverpool Luis Diazii fi Diaago Joota miidhamaan yeroo dheeraaf tajaajila isaanii wayita dhabetti dafee Gaakpoo mallatteeffate. Manchester United Gaakpoo harkatti galfachuuf warra akkaan tattaafachaa turan keessaa. Bulchiinsi PSV's guyyaa Boxing Day'tti dubbii gurgurtaa xumuruun Gaakpoon gara Ingilaand akka imalu heeyyamuu isaati. Ibsi kilabichi baase kan ibsu. Gaakpoon bara dorgommii kana ga'umsa gaariirra jira. Taphoota liigichaa 14 irratti galii 9 lakkoofsisuun kubbawwan galiif ta'an 12 immoo mijeessee kenneera. Tapha Yuurooppaa liigii irrattis galiiwwan 3 lakkoofsisuun kubbaa galiif ta'an 2 immoo mijeessee kenneera. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa oduun har'aaf jenne kana fakkaata ture waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.